Shama akkam jirtu daawwattoota chaanala YouTube Abduu Jimaa jala jirtan baga nagaan dhuftan isin jedhee akkaataa TikTok fi YouTube wal qabsiiftan kan jechuun namoota TikTok jala jiranuu akka jara YouTube keessan tuqanii akkasuma gara YouTube deemanuuf haala isin TikTok fi YouTube wal qabsiisuu link jala wal jala kaa'uu dandeessu isin agarsiisa. Fakkeenyaaf kan jechuun TikTok jala namni takka YouTube kaawwate namni TikTok jala isin beeku karaalee inni itti YouTube keessan argee jechuudha. Kana jechuun YouTube keessan karaalee itti fidanii as kaa'uu dandeessan jechuudha. Profaayilii YouTube as keessanii namni irra tuqee viidiyoo keessan dhaqee ilaaluu danda'a jechuudha. Kanaafuu karaa YouTube fi TikTok wal qabsiisuu dandeessan follower keessan yookaan immoo TikTok keessan karaalee itti isin YouTube walitti hidhuu dandeessan sin agarsiisa. Kana gochuudhaaf daawwattoota keenya TikTok gubbaarraa eegasentanii profaayilii keessanii tuqxu jechuudha. TikTok irraa ganjallaa kana mallattoo profaayilii tuqxu jechuudha. Egaa yeroo isin mallattoo profaayilii tuqxan TikTok keessan keessa isin dhaqaa kana gochuudhaaf linkii YouTube fi as kaa'uudhaaf asirra TikTok keessan irra editing of profile kan jedhee jira. Yeroo takkanii tuqxu achirra bakka editing of profile kan jedhan kana tuqxanii TikTok keessan keessa ni seentu jechuudha. Haala kanaan yeroo keessa isin haala kanaan fidee isin baasa linkii TikTok fi akkasuma kanneen wantoota isin website jala qabdanu asirratti maal isin jira social jira gara ganjallaatti yeroo dhuftan maqaa keessan macarasharaatti yeroo dhuftanii social akkasuma Instagram fi YouTube isin gaafata. Link Instagram yoo barbaadan asirratti quraan keessu kan YouTube yoo barbaadan addi YouTube bakka jira kana fiillafiti yeroo takkaam ni tuqxu addi YouTube yookaan immoo linkii YouTube achi jala kaa'uu barbaadan sana yookaan maqaa YouTube tiif linkii YouTube achi jala kaa'uu barbaadan karaalee itti isin kaa'uu dandeessan isin agarsiisa. Yeroo takka bachee ni tuqxu eega tuqxanii haala kanaan isin baasa akkaawuntii YouTube keessanii waan isin gaafatuu fi akkaawuntii YouTube keessanii irra tuqxu jechuudha. Kana jechuun kan YouTube ittiin banatan akkaawuntii keessan isin gaafata. YouTube jala kaa'uudha yookaan immoo YouTube keessan TikTok jala kaa'uudhaaf karaalee ittiin asirra yeroo isin achirra akkaawuntii irra tuqxan haala kanaan fidee isin baasa. Yeroo isin baasee allahu ka jettu kan ni tuqxu yeroo takkaaf jechuudha. Yeroo inni fidee isin baasee allahu ka jettu kana yeroo takkaan ni tuqxu YouTube keessan TikTok jala kaa'uudhaaf bakka allahu jedha kana yeroo takkaaf ni tuqxuun isin jira. Haala kanaan fidee isin baasa. Yeroo isin achii tuqxan haala kanaan fidee isin agarsiisa. Yeroo isin allahu itti gootan haala kanaan fidee isin baasa. Yeroo inni fidee isin baasee haala kanaan YouTube keessan asirratti argachuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun YouTube keessan TikTok jala namni isin beeku yookaan immoo namni maatii isin itti jiru TikTok irraa yoo YouTube keessan argachuu barbaade mallattoo gurraatti kaatuqudhaan gara mallattoo gurraatti kaatuqudhaan gara YouTube keessanii deemee subscribe isin gochuu danda'a yookaan immoo viidiyoo keessan isin ilaaluu danda'a jechuudha. Haala kanaan YouTube fi akkasuma TikTok wal qabsiisuu dandeessu. Kanaafuu warri channel kan kommenne warri immoo viidiyoo kan immoo YouTube kan kommenne asuma subscribe godhaatii maatii kootti dabalamaa isin jira. Egaa haala kanaan amma YouTube keessa jirtu duubatti deebi'uudhaan gara TikTok ittiin baatu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan karaa salphaa ta'een YouTube fi TikTok wal qabsiisuu yookaan immoo linkii jala kaa'uu dandeessu ni jira. Haala kanaan itti fayyadama viidiyoo like share godhaa waan isin garuu jiraate komentiin akka isin jira.